waan isin irratti wal dhabdan isintu beeka dhimmi wallola amma deemaa jiru kun an akka asliititti na ilaallatu yoo rabbii sodaattan hundi keessa nama wajji nyaanne wajji dhuyne ibin keessattuu atiif nasraan jechuu nasrallee adeemte malee keessaa na baasa waa'ee lola keessanii irratti ana keessaa baasa ani bakka yaa'ii tiyyaafuu rakkoo hedduun natti jira dhimmi dhuunfaa kiyyaa madarrallee hin fayyine ana keessaa na baasa yaa'iin barbaadu mubaarak irra loluu wallaalemi nasra irra loluu wallaalemi iluuf irra loluu wallaalemiti waa hin barbaanneef yeroo kanatti ani yaa'iin nan barbaachisu rakkoo kiyya himachuu ani jaaladhu rakkoo dhuunfaa kiyyaa rakkoo narra jiru jira wusxee qusulnu alfallegam kana tan jechuun barbaadu namni rabbii sodaatu dubbillee nan tuqin abbaan feete garee walloluu miti insha Allah wal ajjeesi ana namni rabbii sodaatu keessaa na baasa live irratti dubbillee nan tuqina keessan jiru waan ta'eef kun rabbi addunyaa akiraana hongesu ani garee kam keessan jiru namni natti bilbiluleen jiru sodaa miti immoo kun uf qulqulleessuuf mubaarakatillee hin dhageetta nasraatillee hin dhageetta iluwatillee hin dhageetta garee gurguddaa warri qabu isin akka asirraa jedhamayutti ana rabbiin addunyaa akiraana hongetu kun bakkeensa jirtanitti garee kam keessan jiru jaree yoo dhufe mootu rakkoo miti sun namni dhimmi na barbaadu jette rakkoo miti katareef keessan jiru kara gargaarsatti fuunna inni gargaarsaa dorgomaan argamuun alhamdulillah jedha gara kaaniin guyyaan kamisa ture mubaarakiin jala ture ani nama 1700 moo 1800 mubaarakiin laalaa ture ani guyyaan kamisa isuma laalaa jiru gargaarsa ummataa Harargeetu jira jedhee deemii addaan kutee mana makii dhufe makiin natti bilbilte obboleettii tiyya guyyaa kamisa akka live illeen seenne gast illeen seenne hin beeyta waan isin mari'attanii wanni ani hin dinneef hin jiru achumatti maradhaa jedheen ati maal uftuutaa jettee na arrafite bilbilaan yeroo jalqabaatiif makiin arrafite maa uftuuta yeroo jalqabaatiif naan jette silkii irratti cufadhe daataa dura cufaa jiru banee dhaqe gastii oseen hin dubbanne yoon isinuma dhageeffadhe mana hin dubbanne ka dubbatee simaa fi makii fi warra gasirra jiran hayyee ta'e akkaawuntii qopheessaa bakka murteessaa ani akkuma duraanitti gargaarsa itti hafufuu jedhe hunduu bakka tokko jira qabrii qabna jara kenna kasanirraa hafeen garee ka eenyu akka ta'e hin beeku koreen eenyu akka ta'e hin beeku akkaawuntii eenyu akka ta'e hin beeku addaan deemne guyyaa kaanii makiin mana natti dhufte akkaawuntiin maqaa ustaazotaatiin ka eenyutiin bakka akkaawuntiin itti gajjabeessee maal jedheen garuu maqaa ustaazotaatiin ta'uu qaba nama namni amanu ta'uu qaba itti himee akkaawuntiin maqaa ustaazotaatiin qophaa'eera gargaarsa saftitti viidiyoo hojjedhe atillee hojjedhu naan jette lakki viidiyoo eegaatee hojjette keetu nama baay'ee bira gaya du'iit godhaa riipoosti godhaa jedheen karaa feesbuukaatiin maxxansaa jedheen akkaawuntii tole jennee walii galle bira tarre guyyaa kaanii gaafa saftiin sun dhufu jum'aanatti fakkaata aslii naan jette viidiyoo hojjedhe namni hundi mana kiyyatti beeka ani akkaawuntii laman qabu akkaawuntii keenatti kenni gastirra kaa'ee irratti sassaabaa naan jette manatti yoo guurana aga ummanni kenne hin mul'atu gargaarsa dhokkataa ta'a naan jette achumaani akkaawuntii isiin na gaafatte akkaawuntii kanaa miti xiqqaadha paaswordii fi imeelii akkaawuntii keetii fidii naan jette akkaawuntiin kiyya kunoo cufaa ta'a ittiin hin taphadhu limitiriin isaa 50 baasa yoo namni doolaara 5,000 walii qabe 100 guyyaa meeqa nu fudhataatuu tilmaami kanaaf nama biraa nama limitiriin ol kaa'aa warra geemii taphatu gaafadhu jedheenan achumaan hayyee anatu mana kee dhufee astaa asumatti wal bira teenne akkaawuntii kee goone irratti gurraadhaan jette lakki gargaarsa kanasitu qopheesse mana kiyya banneetiniini keetirratti mallaqni haa guuramuu jedheen kunoo makiin tana as mana kiyya teennetti kana mootu mana kiyya bannee mallaqa keetirratti walii qabnaa jedheen lakki viidiyoo lee ana hojjedhe ummanni lee mana kiyya jedhe amma yoo mana kee banne ummata kanallee burjaajessu ta'a keetirratti walii haa qabamuu jette washi rakkoon qabu jedheen ani waan akkaawuntii kanallee ummatuma follow godhena guddise akkaawuntii kiyya jala amaarri hin jiru tigreen hin jiru
namni dhibbi tun oromo maanuu afaan biraan beeku afaan oromo malee homaa rakkoon qabu yoo namni amana irratti guure maal rakkoo qaba jedheen wali tole jedheef ka kanarraa hafe wanni bira ani yoo ibi namni geemii taphataa jiraate yoo dhaquu baadhayyuu yoo daawwanuu jiraate yoo namni wallolaa jiraate gargaarsaa miti yoo bakka san illee dhayne nama oonlaayinii irraa namaa bahu ture ibin haga feene yoo dhabne mubaarak asirratti geemaroota arrabsaa anayyuu arrabsaa himaa ture asliin yoo dhufuu baatayyuu nama mana irraa cufatu kun dhugaa jiru amma yoo yaadan ijoolleen wal dhabdanii waan natti dhiyaatuuf maal jettuuf shakkitellee kana waa yeroo hedduu ture deebitee taatu an isuma kaleessan gargaarsa kanallee wanni an quba irraa qabu tokko hin jiru kanatti himte makii ummanni keenya beela keessa jiraatu rakkoo keessa jiraatu ija keenya viidiyoo erge zababaa viidiyoo sun bahin ijoolleen biyya keessa jiran hidhamuu warri akka obsaa warri akka eenyu mucaa Hamzaa faanti ijoolleen baay'een viidiyoo san baasan hidhamu nu hunduu miidiyaa irra jira namni miidiyaa qabu kamu argaa jira kanaafi waan sanirraa hafeen isa amma hin affeeramne akkanan taane jedhamu kana akka Daawud Ibsaa Abiyyiin jedhe sani maanno fachi maanno affachi ati eenyu waan taateef affeeramta asliin eenyu waan ta'eef affeerama kasirraa beelaa jirtu haadha mubaarakii ta beelaa jirtu haadha asliiti maanno ante alagaadha akka dhuunfaa kiyyaatti namni akkas yeroo jiraate anamma irribaa kaa jiraan dhageenyallee bakka affeerraa reef makiyya sana dubbii Daawud Ibsaa Abiyyiin jedhe sani maanno fachi maanno affachi san ta'e jechuudha eenyutu eenyuun affeera ka beelaa jiru haadha keenna abbaa keenna beela irratti yoo qabaatan yoo beelaan tokko dhufe mee rabbiyyee rahmata naa godhitiin jedhe godhuudha karaa amantiitti illee yoo dhufne bar namicha sawaruma amantiitu dhiisa rabbii nama biratti illee namni beela baasa jaalatama akkanumatti bira haa ta'uudha illee baay'ee siin fidu soo kana waan ta'eef amma gabaabumatti gargaarsi mana makiitti eegalame mana makiitti xumuramuu qabaa isa jettaniin oromoon bakka barbaadetti haa gargaaratu nama ofii haa gargaaratu malee kireeditiin makii kennitanii bakka makiin geettu asirraa oguruun jiru si galee miti isinitti himaa kireeditiin hoggattanii wal isiin taa'u tokko hin jiru isinitti himaa isini galee miti yoo ijoollee feemasoota birallee qabachuu dadhabe makii isinirraa qabuu danda'an kireeditii saxxaa al saxxaa makiinaat over the game allaqe oma takka nuusa takka wani dabalamu tokko hin jiru kireeditiin cinqamina isini galee miti kaayyoon isii ummata ofii bira dhaabbachuudha kaayyoon nama kamiituu ummata bira dhaabbachuudha kaayyoo san wallaallee asirraa girrigirrii walitti buufna malee an akka asliititti akkuma reef isin dura as keessa jedhan wallaahi yoo Minilik qabrii ka'ee tiktookii banatee oromoo gargaarra jedhe osoo ijarri ganne dhaqeetiin gasti isaa ta'een akkuma duraan seenaa turre jechuudha Minilik immaan harkaa fi harma oromoo irraa mule oromoo fandise jedhan kun rabbi godhee sababa tanaan rabbi araaramee fiitiin qabrii ka'ee tiktookii yoo banatee ummata kiyya ummata oromoo duraan harkaa harma irraa muraa ture jalaa beela'ee koottu asliinaan jedhe kokkolfaa gammadaa dhaqa because ummata kiyya gargaaramaa jira sini galee miti kasanirraa hafeen obboleewwan kiyya please huma xixiqqoo walitti guurree maal jenne dhimma dhuunfaa kiyyaa nama egeemee eega taphatuu dhiisee waggaa tokko eega nama gargaaruu dhiisee waggaa lama sini galee miti nama gargaaru nama akkuma nama kamiitittuu hin beeytan isinillee nama hordoftoota mataa isaa qabu nama jaalatu mataa isaa qabu akkuma mubaarak akkuma makii kana namni nu sadiin jaalatu jira